injedhanati salphattee jirta. Maqaa Itoophiyaa kana si kaafnaan ati bakka wal keessa dhayamaa wayiiti. Yaani sanyiin kee qulqulluu miti jechuudha. Shaneedha yodhamee yookaan tarkaanfii sirra fudhatamee yookaan shanee jedhamnee si ajjeefnaan yaa salaam. Sabboonaan akkasii hin jiru. Oromoon qulqulluun akkasii hin jiru. Maqaa kana argachuudhaaf nama baay'eetu ifaajee argachuu hin dandeessan garuu. Dhugaa isinitti himaan. Maqaa shanee jedhu kana argachuudhaaf nama baay'eetu tattaafataa ture. Hin danda'amu. Maqaa shanee jedhu kana argachuun hin danda'amu. Shanee jechuun sabboonummaa Oromootiin bakka bu'aa bara. Shanee jechuun sabboonaa Oromoo jechuudha. Warra Oromiyaaf Oromoodhaaf wareegamu. Warra dachii teenna Oromiyaan dabartee akka namni biraatti hin fayyadamne jedhee itti qabsaa'u keessaa tokko shaneedha. Shanee san keessaa tokko ana tokko sii jechuudha. Maqaa shanee kana warri isiniin dhayan hundi keessan gammachuu guddaa isinii dhagahamuu qaba. Sababiin isaa abaddan Oromoo qulqulluun alatti namni biraa shanee jedhamee waamamu. Shanee jedhanii ka sargii irraa fuudhanii ajjeesan. Ka bakka fedhe du'aa jiru ilmaan Oromooti. Maqaa shanee jedhu. Kanaafuu shanee maqaa jedhu yoo duute kabajaa qabda. Seenaa Oromoo keessatti qabsoo keessatti iddoo gahaa qabda jechuudha. Kanaaf maqaa kana argachuu hin danda'u namni marti. Isinii galee. Kanaaf akkasii oppodiyoon maqaa kanaan wani nama ajjeeftuuf Oromoo lafarraa balleessinaa jechuudha bara. Oromoo qulqulluu dhabamsiifnaa. Ilmaan Oromoo qaqqaalii lafarraa balleessina waan jedhuuf. Kanaaf sheer gochuun irraanfatinaa. Akkuma beekamu kaamee waan amma kalee dheengadda ta'aa jiruu fi ani waan takkatti hin dhagahame keessaa maali beeytanii? Namni jabaanu jenneeni kabajaa isaa qabnu, hayyuudha isaa jennu, artistii keenya hangafa isaan jennu marti dogoggora baay'ee dalagaa jira jechuudha. Ani akka kiyyatti Itoophiyaadhaaf ni wareegamnaa, Itoophiyaadhaaf ni falminaa, Itoophiyaadhaaf waan feene ni goona wayita har'a jedhee doktorri keenya doktorri jaalalaa doktor Alii Birraa jara san waliin as bahu baay'ee natti dhagahame. Itoophiyaa adaanuun eenyurraa adaaname doktor Alii Birraa ufuma isaatiiyyuu dheengadda dhukkubee Dubaay deemee yaalamee ilmaan Oromoo waan dandeettuun bira dhaabattee biyya deebi'ee kabajaa doktor Alii Birraatiif qabnuudhaaf silaa jara kana waliin arguu hin qabnu. Maaliif doktor Alii Birraa hangafa keenya hangafa aartii Oromooti. Kabajaa guddaa qabnaaf jechuudha. Kabajaa guddaa hamma nan jedhamu. Nama aabaa jedhee Oromoodhaan sirbe keessaa tokko doktor Alii Birraati. Yeroo doktor Alii Birraa mootummaan kun dhuunfaa isaatiif bu'aa itti fayyadamuudhaaf jecha miidiyaa irratti baasee Oromoo ittiin gowwoomsuudhaaf dalagu kanan na gaddisiisa. Ani doktora keenya doktora jaalalaa doktor Alii Birraa irraa wanni barbaadu maali beektu? Akka Jawaar Mohaammed kanatti Oromoo fakkeenya ta'ee karaa Oromootti argisiisuu isaa barbaada malee maqaa Itoophiyaa jedhuun hayyoota Oromoo qaqalamaa jiran ta'ee achi bahee doktor Alii Birraa waan akkasiisan akka dalagu an akka kiyyatti hin qaanfadha. Garuu kabaja guddaa qabaa far'as taanaan borii. Hin jaaladhas. Sabboonummaan isa jaala qabaachuuf miti. Qabsoollee isa caala godhee miti. Garuu bakka akkasii kan keessa arguun akkami waan jedhu natti uume bakka. Gaafii natti uume namni nu jaalannu namni nu bakka isaa qabnu marti yoo waan akkanaa kana keessatti mul'atu wallaahi billaahi banne rifadhe. Inuma rifadhe Oromoo. Jarala ummata kaleessa haftee mangistuu jechuudha jaarsolee amma har'a doktor Alii Birraa fa'aa dabalatee namoota baay'ee waliin Itoophiyaa ni falma Itoophiyaadhaaf ni wareegama waan barbaachisu hunda Itoophiyaadhaaf ni godha jedhanii wayita afaan Amaariffaatiin namoota 6 moo 7 walitti qopheessanii Alii Birraallee jara keessatti argu. Oh my god jedhe bakka. Oh my god. Hin gadde. Doktor jaalalaa doktor Alii Birraa fakkeenya Jawaar Mohaammed kana ta'uu qaba malee hayyoota Oromoo kumaatamaan hidhamanii wareegamaa jiran osoo argu amma nama meeqatu doktor Alii Birraa laaleetiin karaan Abiyyi kun sirrii jedhee fudhata. Nama taawaqiidha, nama beekamaadha. Alii Birraa jechuun qabsoo Oromoo keessatti bakki isaa kennamu bakka guddaadha. Bakka guddaadha. Anis kabajaa guddaa isaa qaba. Garuu wayita Abiyyiin amma siyaasa ofiitiif jecha ittiin bu'aa ofiitiif oolfachuudhaaf waan akkasii godhu baay'ee itti gadde. Waan silaa ta'uu hin qabne ta'aa jira jechuudha Oromoo. Waan silaa dalagamuu hin qabne dalagamaa jira. Abiyyi Ahmad homa fedhallee yoo dalage homa fedhallee yoo godhe milkaa'uu hin danda'u. Inumallee hin milkaa'u. Nuti har'a fakkeenya doktor Alii Birraa Itoophiyaadhaaf hin falmaa. Itoophiyaadhaaf ni wareegamaa. Itoophiyaadhaaf waan fedhen godha yoo Aliin jedhe sanii jennee doktor Alii Birraa hin qe'inus hin arrabsinus. Garuu fakkeenya amma Abiyyiin godhaa jiru dogoggora. Dogoggora guddaadha. Mee fakkeenyaaf amma asirratti waan tokko walaa gaafannu. Dhuguma Rabbiititti Addisuu Araggaa Abiyyi Ahmadii fi Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Geetaachoo Raddaa
Xaqlaa ministeerii Abiyyi Ahmad dabalatee garaagarummaan jara kanaa maa inni? Itoophiyaa eenyurraa adaanuu deemamee ustaas artistiin keenya jaalatamaan Alii Birraa. Itoophiyaan eenyu wajjin wal lolaa jirti. Warri amma wal lolaa jiru kun maali? Oromoo wanni adda isinii bahuu qabu kun tokko. Namni amma wal lolaa jiru kun maa inni? Lolli amma dalagamaa jiru kun lola akkami? Haga silaatitti Awurooppaa fi Ameerikaan lolaan seenne bar. Dippiloomaasiidhaan osoo Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhanuyyuu osoo gara dippiloomaatiisiin dhiibbaa godhaniyyuu lolatti hin seenne lolaan hin jiran Itoophiyaadhaan. Mee har'a Itoophiyaan kan lolaan hin jirtu Tigraayiin lolaa jirti. Fakkeenyaaf Abiyyi Ahmad kaleessa maal dalagaa ture? Namni wal lolaa jiru ilmaan abbaa tokkooti. Ilmaan mallastuuyyuu wal lolaa jira. Ilmaan mallas eenyunni Oppodiyoo fi TPLF jechuu. Oppodiyoon kaleessa Oromoo ajjeesaa turte. Kaleessa Oromoo fixaa turte. Tigreen kaleessa Oromoo ajjeesaa turte. Kaleessa Oromoo fixaa turte. Har'a jara san lamaantu bakka lamatti bahe. Ilaalame jara san lamaantu bakka lamatti bahe. Oppodiyoo fi TPLFin kun kaleessa warra bakka takkatti nu fixaa ture torra adda bahe. Eenyu wal lolaa jira? Jara lamaantu wal lolaa jira. Lolli jara lamaanii akkamitti lola Itoophiyaa ta'ee anis Itoophiyaadhaaf falmaniif Itoophiyaaf wareegama jedhee hayyuun keenya artistiin keenya kan hojjaan lullee ummata keenya duratti as bahee dogoggora akkanaa sana ummata keenyatti argisiisa. Kanan dhagaamaan. Namni har'a Abiyyi waliin ta'ee karaa kana goona jedhu an akka kiyyatti sirrii miti jedhee fudhadha. Maaliif sirrii miti jedhee fudhadha? Oromoon har'a guyyaarraa ilmaan isaa wareegamaa jirti. Shanee jedhamtee ajjeefamaa jirti. Duuti guyyaa takka Oromoo irraan dhaabanne. Eega namni Itoophiyaatti deebi'ee kundi isaa Itoophiyaa adaanuuf taate maaliif maqaa Oromoo jedhu kun jiraachuu danda'eere? Maaliif maqaan Amaara jedhu kun jiraachuu danda'eere? Maaliif maqaan Tigree jedhu kun jiraachuu danda'eere? Kuni baduu qaba kagaaf akkasii. Tigree Amaara Oromoo wanni jedhu kun baduu qaba. Yoo hundi isaa walii gallee Itoophiyaa adaanuudhaaf kaane maqaa Oromoo jedhu kana ofirraa balleessinee waan waggaa meeqa uummanni keenya itti dhume san dhiisuu isinirra jira jechuudha. Yookaan an Oromoodha. Ati Amaara, ati Tigree, ati maali jettanii wal ajjeesuun dhaabachuudha qaba. Tigreeleen gaafa akkasii Itoophiyaadha. Isiillee ofitti as dabaltanii Itoophiyaa adaanutu isinirra jira jechuudha. Uummanni Tigraay Itoophiyaadha. Xilaataa miti. Warri wal lolaa jiru ilmaan Mallas Zeenaawiin nurratti ijaare Oppodiyoo fi TPLF wal lolaa jira. Abiyyi Ahmadii fi Geetaachoo Raddaa garaagarummaan isaanii maa inni? Abiyyi Ahmadii fi Dabratsiyoon garaagarummaan isaanii maa inni? Ilmaan Mallasi lamaanuu. Lamaan isaaniitu Mallastuu guddise. Abiyyi illee Mallastu achi dhiise, Dabratsiyoon illee Mallastu achi dhiise. Jarri kun lamaan anatu biyya bulchaa irratti uummanni nagaa jidduu kanas saabataa jira jechuudha. Kana maa addan baafanne jalqaba. Abiyyiinis kan lolaa jiruuf uummata Itoophiyaatiif osoo hin taane aangoo isaatiif. Dabratsiyoonis kan lolaa jiruuf jalqaba aangoodhaaf lolte TPLF. Amma isa dhumaa irratti lola uummataa ta'ee amma Tigraay kan lolaa jirtuuf uummata isaanii baraaruudhaaf lolaa jirti jechuudha. Gaafa jalqaba ammoo aangoodhaaf jarris. Abiyyi Ahmad nutu si guddisee nutu waamaraa si godhee aangoollee ammoo ofii kennaa feenee si kennine kanaafuyyuu nun bulchitu. Lakki isin kalee sana bulchitanii har'a anatu isin bulchaa. Jarri kun lamaan tokko bara. Oromoo akkamitti dogoggortan isin? Mee warri kaleessa aangoo hin qabne, warri kaleessa Oromoodhaaf falmaa ture, warri kaleessa uummata Tigraay dura dhaabatee karaa ture, warri kaleessa Tigraay nu fixxe, uummata keenya nurraa ajjeefte jedhee Tigraay irratti falmii geggeessaa ture eenyutu itti fayyadame aangoo har'a meenaa fi maa tokkochuu. Hattan uummata Amaaraa keessaa Iskendar Naggaa itti fayyadamuu hin dandeenye jara na waan biraa dhiisaatiis. Amaarumaan Abiyyi Ahmad jala yaatee nu fixaa jirtu tanaayyuu Iskendar Naggaa kakaleessa Mallas Zeenaawii falmaa ture eessa jiraarra mana hidhaa jira barinnis. Kanaafuyyuu mee warrummaan kaleessa wayyaanee falmaa ture. Waan takkattii tana yoo naa deebistan dhugumatti Abiyyi Ahmad waliin dhaabattan isin. Dhuguma karaan dhugaa isinii galee jechuudha. Ila kaleessa namni mootummaa Tigraay morme. Tigraay kaleessa biyya keenya fixxe uummata keenya nurraa ajjeefte. Uummata Oromoo lafarraa dhabamsiifte. Uummata miskiina fixxe jedhee uummanni kaleessa Tigraay falmaa ture. Tokkochuma naa fidamee namoo tokkocha kaarra aangoo harkaa qabu. Baqqalaan Garbaa eessa jira? Profeesar Maraaraan Guddinaa eessa jira? Waraanni adda bilisummaa Oromoo eessa jira? Jawaar Mohammad kaleessa wayyaanee dhaabata dhoorgee teessuma dhoorgee irriba dhoorgee keessaaf alaan ciisa dhoorgee Oppodiyoo isinuyyuu bilisa sin baasa.
isinillee na waliin dhaabadhaa jedheeni tiiblammaan kun akka ijaaramu godhee qabsoo geggeesse. Biyya keessaa qeerroo qarree geggeessaa ture Jawaar Mohaammed eessa jira? Osoo dhuguma akka isin jettan san Abiyyiin Oromoo fi yookaan Itoophiyaa adaanuudhaaf kalolaa jiru taate sila har'a Jawaar Mohammeditti hin fayyadama. Maaliif? Tigraay hin balleessuuf jechuudha. Maaliif akkas godha? Tigraay hin kaleessallee namni kompiitaraan gattaa'ee laaptooppii isaatiin ankachaakkacheetiniin lafarraa dhabamsiisee maqalee galche Jawaarii malee Abiyyi Ahmadii miti. Yookaan ammoo Addisuu Araggaatii miti. Taayyee danda'atii miti. Taayyeen danda'a waggaa 10 dhabe. Eenyutu hidhaa baase? Jawaar Mohaammed hidhaa baase. Qeerroof qarreetu hidhaa baase. Abiyyiin Ahmad yeroo sanitti eessa ture? Jara kana waliin hojjetaa ture. Jawaar warri kaleessa akka godhe sammaa itti fayyadamuu dhabe. Dhuguma Abiyyiin Itoophiyaa adaanuuf lolaa jira. Dhuguma Abiyyiin Ahmad Itoophiyaadhaaf uummata Itoophiyaatiin Itoophiyaa adaanna jedhee lolaa jira. Jawaar immaa hiikaniitiin itti fayyadamuu dadhabarree Jawaar takkaa Itoophiyaan barbaadu hin jenne. Takkaa Itoophiyaan naan taatu jedhee falmee hin beeku Jawaar. Takkaa Itoophiyaan adiigamtu jedhee hin beeku Jawaar. Maaliif gadi baasaniitiin lakki abboo ati kaleessallee wayyaanee irratti qabsoo cimaa geggeessite. Har'a hidhaan siin hin malu. Kasiin maltu bakka kanaa miti. Koottuu gadi bahi. Waliin jara kana dhabamsiifna. Waan ati barbaadde aangollee yoo ta'e numaraayyuu hin geetti. Ummata kennallee tajaajilla. Koottuu jedhaniini Baqqalaa dabalatee Jawaar dabalatee Daawud Ibsaa dabalatee maa ofitti hin qabin. Wanni waan isin yaaddan saniin faallaadha jaran. Ummanni kenna wanni isin beekuu qabdan. Isin kafeeytan dhugumatti waan ummanni kun Itoophiyaa adaanuuf lolaa jiru isin fakkaata. Abadan saniifi miti jarri. Ilmaan Mallasaan irraa du'etuyyuu walitti hafe. Jarri kun lamaan qabeenya Mallas irraa du'e kana dhaaluudhaaf wal fixaa jira. Jidduu jaraatitti hoo ilma hiyyeessaa meeqa dhumaa jira? Ilma hiyyeessaa meeqatu wareegamaa jira? Ganaa wareegama ilmi namaa. Abiyyi Ahmad gaafa jalqaba Tigraay keessaa bahu mooyatee injifatamee bahe. Injifatamee bahee maal godhe? In araaramna araara goonaa jedhe. Araara goona jedhee jennaan isa dhumaa irratti maaltu ta'e? Jiddumaan uummata Oromoo sirba itti bananii kaan godhanii mirqaansanii birrii akkana isin kennine inni ijoollee walitti qabatan. Oromiyaa keessaa walakkaa miiliyoonaa walitti qaban ijoollee. Nama 500 jechuudha. Ijoollee kana guyyaa 3 nu leenjisanii guyyaa 4 nu leenjisanii guyyaa 5ffaa keessatti leenjiin keessan gahaadhaa hin deemtan nuun jedhanii jiru jettee ijoolleen suni barreessaa turte. Wanni sun dhugama ta'e. Abiyyiin Ahmad kaleessa eessa jira? Affaariin jira. Maaliif Affaariin dhaqe? Tigraay waliin araara godhuun barbaadu. Ummata kumaatamaan akkuma jedhe san ummata Itoophiyaa kumaatamaan lola hiriirsaa nama 500 qopheessee jira ka duraaniitiin alatti. Haga 500 kana fixee ka biraa qopheeffadhutti ammallee lolaaf qophoodha ka jedhu murteessee lola deebi'ee jechuudha. Xaraynee magaalaa jarri jirtu keessaa wayyaanee xaraynee baafnaa jedhanii murteessanii lola deebi'aa jira jechuudha. Kaleessa Affaar dhaqe Affaaritti diroonii 5 Affaar fide. Maalitti deebi'a? Lolatti deebi'uu murteessee jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Ijoollee Oromiyaa keessaa walitti qaban 500 san lolatti oofuudhaaf qophaa'anii jiranii jechuudha. Namni 500 kun yoo dhume achi booda maaltu dhufa beektu ammallee araara goonaa diriddirii goonaa karaa nagaatiin malee falli hin jiru waan jedhu dhufa kana boodallee nama 500 hafe amma nama 500 qopheessan ijoollee Oromoo kana achi deemuu eedan 500 kana lolatti deema. Machal jeta kunin booji'ama kunin dhuma kunin booji'ama kunin dhuma kunin booji'ama. Isa dhumaa irratti waraanni harkaa haphatee qullatti bayanii yoo argan maal godhan ammas waraana kenna magaalaa kana keessaa baafne amma ammoo araara barbaanna jidduu kanatti ammoo araarri akka bu'u barbaanna maaliif akka jedhu beeytanii haga waraana ijoollee ammallee Oromiyaa keessaa walakkaa miiliyoonaa ga walitti qabataniif ammallee araara barbaadan guyyaa 3 guyyaa 4 leenjisanii gaafa sun dhumate hin deeman ammas ijoolleen kun lola maaliif Abiyyiin dhimeeka ummanni Itoophiyaa miiliyoona 120 miiliyoona 120 kana keessaa haga feene finne itti fufsiisuu hin dandeenya aangoo kenna jedhe nasbeen nama kanaaf isa biratti amma bu'aa takka illee hin qabdu warri biyya san keessa jiru rabbumatu isaanitti ajajee jechuudha. Amma wanti ta'aa jiru kana ijoollee 500 qopheessan san lolatti oofuudhaaf qopheessee jira Abiyyiin yoo namni mallayyoo matarra kaatee uffata itti uffisanii reenjarii uffatee waa jajjadu san oma dhaqee injifatutti fakkaata hin deema sunis achumatti hafa kun madfii takkaan bakka takkatti nama 1000 gadhuma kaan ammoo osoon tokko sinuu an harka kennadhe jira. Akka isin agartan kanatti ijoollee 1000 maaliif dhufte dirqamaan na fidan. Eenyu si fide duubaa goranii uleen na fidan. Maa kana haasaa galgalaa kanama dhageeffataa jirtanii. Miidiyaan Tigraay waan dalagamu tokkodho isaan jiru. Fidee ummanni akka irraa baratuu fi waan hunda dhageessisaa jira. Mee warri amman kijibanaan jettan kana ijoolleen gaafa Tigraay keessatti
ummata Tigraay ajjeesanii qilee gadi guuraa turanii har'a qabatamaa nutu ajjeesaa ture. An achi dhaabadhee akkanatti qaama kiyyaan viidiyoo waraabee dubartoota fidaa hin gudeennaa jedhanii dubartoota fidaa turanii. Jedhee wayita gurbaan sun kaleessa galgala ofii isaatii ragaa ofirratti ba'u. Guyyaan warri irraa gubbaa taa'ee ijoollee kana ergu ragaa ofirratti ba'ullee fagoon jirtu jechuudha. Namni marti isaa wayita badhee jiru rakkoon qabu gaafa dhufeetiin harka xilaataa bu'ee muluun isaatu dhiifama gaafata. Dhiifama gaafata bar. Warri irra lolan dhaabnu ari'ara takkallee hin buufnu jedhanii ummata keenya jaalatamaa nu jaalannu warra akka Dr. Alii Birraallee dogoggorsanii Itoophiyaadhaaf hin falma jedhi jedhanii viidiyoo irratti waraabanii ummata Amaaraa waliin gadi dhiisan Alii Birraa natti dhagaame ana. An Dr. Alii Birraa qabsoo Oromoo keessatti ay bayeetiniin Itoophiyaa duratti oofaa Itoophiyaa akka godha jedhee dubbata jedhee eegeen beeyne. Garuu haa ta'u Abiyyiin godhe kama kamiifuu godhu godhe waan takkallee rakkoon qabu kun. Sanii jennee wanni nu jennu takkallee hin jiru. Wanti amma deemaa jiru kana jedhan. Amma lolli deemaa jiru. Amma ijoollee qophooyte 500 santu lolat deemaa jira. Meenee naka amma jedhan. Wanti isin gootan nama 500 qopheessan Oromiyaa keessa, naannoo Amaaraa keessa, Affaar keessa iddoo hundaa waraanni qophaa'ee jira. Kuni marti loluuf dhufaa jira. Tigreen ammoo taaktikii lolaa jijjiirte waraana isii bakka Affaar baaste naannoo Amaaraa keessa magaalota 4-5tti adda baastee jirti. Waraanni Tigraay amma bakka takka hin jiru. Qoqqoodamee jechuudha waraanni akka kaleessaa sanii miti amma waraana ummataa waan ta'eef kallattii kamiinuu qophaa'ee jira. Informeeshinii eessaa argata waraanni Tigraay? Waraanuma Abiyyi Ahmad booji'amurraa argata. Waraanni Abiyyi Ahmad birgeedii 11 nu fidanii jedhe jaarsichi Amaaraa Gondar keessaa kaleessa dhufe. Birgeedii makiinaa 10 xixiqqii nu fidanii 10 keessaa kuwwan dhumee anaaf nama 2 jedhe warri lubbuun anaaf harka kennannee jedhe. Jarri kuni informeeshina meeqa kennan akkaataa itti dhufan magaalaa kam keessa akka qubatan waraana meeqa akka jara duuba jiru isaanuma kanatu informeeshina kennaa deema. Jarri ammoo karaa kanaan informeeshina argatanii waraana Abiyyi Ahmad booji'aa jiru jechuudha. Amma wanni na ajaa'ibe maali beeytanii? Biyya san keessatti nasbeen namaa waan bu'aa hin qabne irratti lafarraa saabataa jira uummanni Itoophiyaa. Osoo dhuguma Itoophiyaa saniif loluudhaaf wareegamanii qirii takkallee hin qabdu. Kaleessallee maqaa Itoophiyaa jedhu kanaan dhumaa ture Oromoon. Har'a ammoo Oromoon Itoophiyaaf jettee duutu jirti dirqama yoo ta'e malee. Kanaan dura iyyinee ummata keenya achi dhufuun ergina lakka ijoolleen Oromoo warri leenjii fudhatan dheessa lakki ati juntaadha. Tigree si bite. Tigreetu si ergata. Tigreetu akka isi godhan hin jaan. Wayitaraayitee ijoolleen isaanii achitti duutuu maal jettan? Nuti ilmaan keessaniif booyaa jirra bar. Ijoollee teessan lolatti hin oofinaa isiniin jechuu jirra. Dhaqeetiin nama achitti du'e maal goona nuti deem jeeni nuti lolatti hin deemini lakki bu'aa takkallee siin qabu. Lolli kun siin fayyadu. Jarana wanni loltaniif illee hin jiru. Kawwan lolaa jiru Itoophiyaa lamaanii nagaya buusa araara buusa marii godha. Har'a mee waan amma ajaa'ibaatti dhufaa jira maal godhuu dandeessan tayyib. Amma waa takka isinitti hima amma rakkoo amma dubbiin Itoophiyaa anaa fi isiniif Abiyyi olillee ta'ee jira. Anaa fi sillee Itoophiyaallee ol ta'ee jira dubbiin biyya sanii. Sababii isaa isinitti himaan amma qalee malee dheengadda mootummaan Turkii Itoophiyaadhaan waan barbaadeen godhaa jedhe. Waan barbaadeen bira dhaabadhaa jedhe. Mootummaan Ruusiyaa ka Ruusiyaallee Itoophiyaadhaaf waan fedheen godhaa jedha. Maal agarsiisa kun beeytanii? Ameerikaaf Awurooppaalleen Tigraayin bira dhaabadhaa jechuudha barku. Karaa biraatitti yoo faallaa garagalchitee ilaaltu Ameerikaa, Ingiliis, biyyoonni Awurooppaa walumaa galatti Turkii fi Ruusiyaan alatti Tigraay waliin dhaabbadhaa jechuudha barku. Maal ta'uu deemti biyyi suni? Adalaa talaallachuu deema marti isaa achirratti. Ganaa achirratti humna waliin laallachuu deemaniirra. Isin waan dhufaa jiru nagarree itti muddi jeena keenya jalaa asin deebiin itti dhukkee kaasiin amma dubbiin akkasiin deemaan jiru. Hin jiru wanni akka jedhu amma zabana duritti hafe sun. Zabana Minilik keessa adawaa jedhanii ummanni Itoophiyaa tokkummaa har'a Itoophiyaan tokkummaa qabdi. Oromoon kophatti biyya ta'uudhaaf galgalaa ganama iyyaa jira. Hundi Tigraay biyya ta'uudhaaf galgalaa ganama iyyaa jira. Osoo qarqaarsa Awurooppaa fi Ameerikaa argate ummanni Oromoo waan inni dalagu beeytu qofa. Oromoo isinarraa hayyoota isaanii mataa guurtanii bira teettan kana osoo Ameerikaa fi Awurooppaan xiqqishuma isii qarqaarsa waan gootu taate jara kanatu isin dhabamsiisa oppodiyoo. Amma waan ajaa'ibaa isinitti hima waan ta'uudhaaf deemu. Biyya Ruusiyaa biyya wanni tana Suuriyaa biyya amma namicha Suuriyaa kana yoo fudhattan biyya san eenyutu akkas godhe beeytu Ameerikaa, Ruusiyaa fi Turkii.
Anatu humna qaba irratti daakanii balleessan biyya san. Amma abiyyiin ahman maal godhaa jira kootu Turkii diroonii naa kennu. Tigraay Ameerikaan maal jedhaa jirti galgala kan har'a sa'atii kanatti amma Ameerikaan ibsa akkamii baafte. Suudaaniidhaan walii gallee jirra. Waan barbaachisu hunda ummata Tigraay godhuudhaaf Suudaanii walii mootummaa Suudaanii Abdallaa Hamdook walii gallee xumurree jirra. Qarqaarsa barbaachisu hunda Suudaaniidhaan Tigraay seensifnaa jedhan maaltu deemuuf deema. Turkiin abiyyiidhaan diroonii ergiti Ameerikaan Tigraay diroonii ergiti. Xayyi maal ta'uuf deemtan ashii jidduma kanatti yaa carraa warra Bahardaar waan isin mudachuudhaaf ta'u arguuf teessan. Wallaahi billaahi biyyi isin ila akkana ta'uuf deemti isiniin jaalaal. Waan amma qalladan kanaan Ameerikaan waan qabde gadi dhiiftu kuni sobaa miti dhugaadha. Turkiilleen akkuma isiniin jenne abiyyiidhaan meeshaan kenniti. Ruusiyaalleen abiyyiidhaan meeshaan kenniti. Garuu biyyoonni akka Ingiliis, Jarman, Faransaa, Ameerikaa kunniin guutuun Tigraay waliin dhaabata. Hundi isaa isiniin jedha. Har'a warra dhala namaatiif human right amma maaltu ta'aa jira? Gulbatii waliin laallachuu deemaa jiran hundi isaa Itoophiyaa irratti. Ila quba qabaadhaa dubbiin bakka kana jirti. Turkiin abiyyi waliin dhaabatuudhaaf kolfuu miti dubbiin maaltu deemuuf deemaa? Jarri kun anatu cimaa irratti biyya san irra wal gaacha'uu deeman. Marti isaa rookeettii isaa Itoophiyaa irra mul'isuuf deemaa jira amma amma kanatti abiyyiin amma sadarkaa kanarra nuuf fide bara. Sadarkaa ati nama tokko gurra kabaltee gurbaa artistii mucaa guyyaa takka fuudhe mushurraa irraa ajjeeftuuf sun tare amma. Suni tare. Zabanni akkasii tare. Isin ummanni waa takka hin beekne, ka Oromummaa keessan hin beekne, ka namummaa keessan hin beekne, nyaattanii dhuguu ati eenyu Oromoo? Akkami Oromoo ati ta'e? Maaliif beekta Oromummaa kee nyaattee dhuguudha? Maqaan kee ebalu kun Oromummaa sin godhu. Oromoon har'an beekti maqaa Shanee jedhamu kanaan namni du'u Oromoon qulqulluun nama sani. Shanee jedhamee namni ajjeefamu Oromoon qulqulluun nama sani. Isin har'a warri maqaa Itoophiyaatiin nurra duultan kuni uf gaafadhaa Itoophiyaan eenyuun akka taate. Itoophiyaan maal akka barbaaduu fi Oromoon maal akka barbaadu adda baafadhaa. Nuti amma isin waliin gizee qaayi dhufira tare. Kaleessa wal kadhanne dadhabne. Amma nan ilaallatu. Amma ka Itoophiyaa dubbii Itoophiyaa namni furmaata itti kennu Awurooppaa, Ameerikaa akkuma isiniin jenne biyya guddattee turre wal gaachaa malee Facebook irra baatanii isin akkasii ganda wal galchuu kutaa wal qoodu sun tare irraa fadhaa sun. Kutaa feetee wal qooddee dhiistee hin jiru sun amma. Waytiin kutaa wal qoodan tare. Waytiin gandaa wal qoodan tare. Amma dubbiin achi bira kuttee jirti. Amma wanti takkattiin hafte biyyoonni guddatan kunniin warri quufee kaleessallee biyyaan ba'a butuchuu barate achitti dhufee achirratti wal laqallaquudha. Amma kanatu hafe. Amma wanti Ameerikaan fidde maali? Daangaa Tigraay fi Suudaanii kallattiidhaan bananii waan barbaachisu hunda meeshaa waraanaa ta'ee nyaata qarqaarsa fedhe yoo ta'e Ameerikaan asiin Suudaanii galchuu itti. Itoophiyaan kana gochuu dandeessi hin dandeessu. Kallattii kamiin alatti kara Eeltiraatiin alatti meeshaan takka Suudaaniidhaan Itoophiyaa seenuu hin danda'u. Keeniyaadhaan Itoophiyaa seenuu hin danda'u. Keeniyaalleen eenyu waliin jirti? Ameerikaa waliin jirti. Awurooppaa waliin jirti. Suudaaniin eenyu waliin jirti? Ameerikaa waliin jirti. Sinigalee Masriin eenyu waliin jirti? Ameerikaa waliin jirti. Ollaan kee xilaata sii taanaan ilma feete fiduu hin dandeessu ati. Homa feete dubbiin Abiyyi Ahmad hammeessaa deemaa jira malee waan takka fooyyee fidaa deemaa hin jiru jechuudha. Fooyyee takkatti fiduudhaaf deemaa hin jiru. Kana waan waliin akkatti inni ilaallu nuti amma booda ebaluun sun kutaa sanii dhalatee ebaluun sun ganda sanii dhalatee san isinirraa dhiifne. Oromummaallee maal akka ta'e addanuu bahee jira. Oromoodhaaf eenyu akka dubbatu addanuu bahee jira. Amma waan nutti dhagaame maran dubbannu waa baay'ee garaa keenya keessa jira. Waa baay'ee ija keenyaan agarree. Waa baay'ee amma nyaannee gadi quufnee jirra. An amma beeytanii Joo Baayiden anaaf ilma abbaa gadaati. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'il anaaf ilma abbaa gadaati. Sinigalee Geetaachoo Raddaa anaaf ilma abbaa gadaati. Takka wanni ilma abbaa gadaa jedhu hin jiru soba. Sinigalee warra ebalu ilma abbaa gadaati maaliyyoo? No, marti isaa ilma abbaa gadaati. Marti isaa hatta Tamasgeen Xurunee ilma abbaa gadaati. Ilma abbaa gadaati isiniif. Sinigalee hundi isaa Dammaqaa Mokonnoon isiniif ilma abbaa gadaati. Oromummaan sadarkaa kan akkati buute. Akka lakootanii baramisi wanni isin ittiin deemtan tanuma. An akkasii fudhadha. Wayitaan amma kaleessa galgalamaa barreesse intala amma Itoophiyaa sabboontuu intala abbaa gadaa. Samanti Paawolii jechuudha. Intala amma Itoophiyaa jirtu tuni sabboontuu intala abbaa gadaati. Dhumate. Wanni ilma abbaa gadaa jedhu kuni marti soba. Ilmi abbaa gadaa ka jiru kun qaallittii jira. Kun qabrii jira. Kun mana hidhaa jira. Ilmi abbaa gadaa. Ilmi abbaa gadaa dhugaa kun qabrii jira. Kun qaallittii jira.
kun biyyarraa ari'amee jira, kun mana hidhaatti dararamaa jira. Warri badhee jiru ilma abbaa garaati. Hundi isaatu anaaf ilma abbaa garaati. Warri har'a maqaa Itoophiyaa natti faarsu. Abbaa fedhe yoo ta'e Ammaraanuu ilma abbaa gadaa jedha. Geetaachooleen ilma abbaa gadaa, Dabratsiyoonis ilma abbaa gadaa, Ageenyoo Tashaageer ilma abbaa gadaa, Tamasgeen Xurunee ilma abbaa gadaa. Ana akkasii fudhattanii barisi. Itoophiyaan teessan sanii arga. Isin amma barisinii galee bara amma siyaasni keessan naa galee jira. Naa galee bara amma kaayoon kiyyaaf keessan tokko miti. Isin Oromoodha. Dammaqaan isiniif ilma abbaa gadaati. Ageenyoo Tashaageer isiniif ilma abbaa gadaati. Garuu ani yaadni kiyya akkasii miti. Eega hundumaanuu ilma abbaa gadaa jechuu ta'e Oromoodha osoo bu'aa takkan buusin namni oluma ka'ee ilma abbaa gadaa ta'e maarra koo qabaree yoo Joo Baayidenis ilma abbaa gadaa ta'e. Ageenyoo Tashaageeris ilma abbaa gadaa ta'e yoo rakkoo maalii qaba? Dhumatee bar dubbiin amma feekii isin Oromummaa himattan kana hin jiru amma tuni abba tare faashina du'e kurab faashina du'e Taayyee fi Ageenyoo Tashaageeraadhaaf zaseem tokko ba sii galee hundi isaanii warra hayyuu Oromoo lafarraa xuruuraa jiru. Ilmi abbaa gadaa ka dhugaa kun qaallittii jira kun qabrii jira. Kun qabrii jira kana quba qabaadhu Oromoo hunda isaa namni Abiyyiidhaan ilma abbaa gadaa jedhu Shimallis Abdiisaatiin ilma abbaa gadaa jedhu Dammaqaa Mokonnoniin ilma abbaa gadaa jechuun saalfatin. Ageenyoo Tashaageeriin ilma abbaa gadaa jechuun saalfatin. Ilma abbaa gadaa jechuun afaan qofarratti hafe dhugaan takka hin jirtu. Kanaaf of gowwoomsitanii of hin ajjeesina. Hunda isaatu ilma abbaa gadaadhaa waamaa hojii jiraadha. Warri kana dura dhaabate kamtu nagaan gabbayee galaa jira. Eenyu ol deebi'aa jira. Hundi isaa dhabamaa jira. Mucaa kaleessa niitii fuudhe. Mushurraa isaa waliin osoo inni hin bulin. Fuudhee guyyaa lama boo sadii wajjin inni bulu gammachuu keessatti cabsan. Gammachuu isaa bara. Namni akkamitti nama mushurraa jaartii fuudhe tokko torbe matakkamaa carraan kenninaafi. Torbee takkatti Oromootu biyya bulcha. Ilma abbaa gadaa jala yaana. Ebalu ilma abbaa gadaati. Dammaqaan ilma abbaa gadaati. Ageenyoo Tashaageer ilma abbaa gadaati. Tayyib Geetaachoo Raddaa akkami ilma abbaa gadaa ta'uu dhabe? Dabratsiyoon akkami ilma abbaa gadaa ta'uu dhabe? Jarris Oromoo kaleessa ajjeesaa turanii sababuma san falmine. Abiyyiilleen Oromoo mushurraa Oromoo irraa fuudhee ajjeesaa jira. Maaliif kasuun ilma abbaa gadaa ta'e kun ilma abbaa gadaa ta'uu dhaba? Feekii akkanaan barbaachisu wayyaaneen amma biyya bulchaa hin jirtu. Ka mushurraa guyyaa kaleessaa gurbaa mushurraa gadi baasee ajjeese wayyaanee miti. Tigree miti jedhan. Kana beekuu isinirra uummanni keenya hin gowwoomsina. Hin gowwoomina. Uummata sammuun isaanii dalaguu didee forjidii ta'ee akka nama sammuun isaanii hin dalayneetiin yaadu kana waliin hin yaadnu amma booda. Yoo jarri Abiyyiidhaan ilma abbaa gadaa jedhan nuti Ageenyoo Tashaageeriin ilma abbaa gadaa jenna jechuudha. Wayita jarri Shimallis Abdiisaa ilma abbaa gadaa jedhan nuti hoo kana Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin ilma abbaa gadaa jechuun nurra jira jechuudha. Ilma abbaa gadaa yoo taate waan Oromoodhaa ta'u dalagu sirra jira. Ilma abbaa gadaa jechuun maqaa wanni argatu takka illee hin jiru hujiini malee. Isinii galee hujiini yara ilma abbaa gadaa ka argatu namni hujiini bara. Mee Oromoodhaa maal gootan? Yoo uummanni miskiinni dogoggoree wayyaaneen kaleessa waggaa kana isin nyaatte waggaa kana isin fixxe wayyaaneen deebuuf deemtiin balleessinaa kootta hidhadha jedhaniin uummanni dhuguma see fiigee dhaqa. Namni Tayyib eega akkas ta'e Jawaarii kaleessa wayyaanee morme maa hiitan jedhee jara gaafatu hin jiru. Tanan danda'ani yara. Si galee namni ati jaalattu ati Oromoo dhugaa ati qulqulluu sabboonaadha ittiin marti Abiyyiin homa godhe homa inni godhullee wallaallee as baheetiniin Itoophiyaadhaaf wareegamanuu hin jaa. Namni ati silaa jabaa namni kanarra jabaa hin jiru jettuun bara. As bahee Itoophiyaadhaaf ni wareegama. Itoophiyaadhaaf lubbuu kiyyan kennaa siin jaa. Maaltu dhalatee jettaati bakka. Nama waa jechuunis ulfaatu mara bara. An amma Dr. Alii Birraati waa jechuun danda'u. Maaliif kabajaa isaa qaba. Jarri ammoo itti fayyadaman. Itoophiyaadhaaf kana godha Itoophiyaadhaaf hin adaana waan danda'uun bira dhaabbadha jedheetiniin as baya. Maaliif akka godhan jarri miidiyaa isaanii qofaan darraa beetanii biyya san keessatti. Miidiyaan kamuu biyya Itoophiyaa keessatti mul'atu takka illee hin jiru. Ka dalagu TV mootummaa qofa. Wayita Dr. Alii Birraa TV mootummaatiin dhufee ergaa kana dabarsu. Uummanni keenya warri kaleessa Dr. Alii Birraa jaalatu marti isaa Abiyyiin karaa sirriirra jira jedhee Abiyyi jala hiriiraa jechuudha. Mee ilaalaa Oromoo dogoggora guddaa jiru bara. TV'n biyya keessatti dalagu TV Abiyyi qofa. Wayita hayyuu keenya Alii Birraa Oromoon achirratti uummanni Itoophiyaa uummanni Oromoo qubee dhaloota qubee kaleessaa sun argu waan Aliin Birraa jedhe kana jala hin deemuu jechuu dandeessanii. An akka kiyyatti hin danda'amuu jedha. Uummanni parsantiin guddaan Aliin Birraa tuyyuu Itoophiyaadhaaf wareegama jedhee Itoophiyaadhaaf hin hiriira jedhee ana hoo maaltu na dhoorga hop.
asii nama 200 arganne achii nama 200 arganne hop utaalee jidduu bu'ee martisa. Ana kanan na gaddisiise amma wanni na gaddisiisu waan akkanaa kana namni nuti amannu dhugumaan jaalannu marti as bahee Itoophiyaadhaaf akka godha yoo jedhu rakkoo caalu nu dhufee jechuudha. Walumaa galatti osoo ma fedhallee godhanii bilchiginnaa adaanuu hin danda'an oppodiyoo adaanuu hin danda'u abbaan fedhe. Dirqamsiifamee warri as bahee miidiyaadhaan uummata keenya duratti fakkeenya badaa ta'ee ijoollee keenya dogoggorsaa jirullee oppodiyoo adaanuu hin danda'u. Oppodiyoo amma gubbarraa itti citte. Gubbarraa rabbiin isaa lallabe oppodiyoo. Isinii galee oppodiyoo gubbarraa itti gadi dhufte abada wanni adaanuu takka hin jiru. Inuman adaanamtu isiniin jaabar. Ani maaliif jara kana morma beeytanii? Jarri kuni Tigraayii fi oppodiyoodhanaaf zaseem. Bitaa fi mirga tokkuma jarri lamaan. Wallaahi warri amma wal fixaa jiru kun lamaan warra waliin kaleessa ijoollee teenya irreecha irratti muchul. Qeerroo teenya 5,000 irratti muchul godhe. Ka Tigraay keessaa lolaa jiruu fi ka Oromiyaa fi Itoophiyaa jedhee bakka bu'ee lolaa jiru martisa warra kaleessa ilmaan keenya fixaa turedha. Namni kaleessa mormee wayyaanee cabse tokkochi aangoon argane tokkochi haga firee xaafii kan fidaanaa namuma tokkochi. Hin jiru malee nam takka hin jiru. Ijoolleen sun marti dhumtee jirti. Ijoolleen sun marti dhumtee jirti. Kanaafi wanti jiru kana fakkaata. Oppodiyoon Itoophiyaa baraaruu fi mika lolaa jirtu. Ongoo ofiitii fi lubbuu fi baraaruudhaaf lolaa jirti. Garuu uummata keenya 1000 fixaaran. Ijoollee 1000 dogoggoree waraana saabataa jira. Ijoollee 1000tu Tigraay dhaqee booji'amaa jira. Mee amma mucayyoota akka faa ka amma irra dhageeffatan san mira Harargee gara magaalaa kam keessaa dhuftee iyyuu intalli sun. Waa takka hin beektu booji'amtee jirti. Baga rabbi lubbuun si hambise. Lubbuun hafuunuu waan guddaa jiran. Lola kana keessatti namni lubbuun hafu nama carraa qaba. Amma namni yakkan dalagin akka mucattiisanii homa takkaan ta'u warri amma dhumaa jiru warra dheengadda Tigraay keessatti uummata nagaa rashanaa ture santu bada. Badaan isa sani malee uummanni miskiin uummanni nagayaa garaana nyaattan ijoolleen Oromiyaa keessaa walitti qaban ijoollee kichuu kana namni yaadaa jiru jiru. Shimallis Abdiisaa abadan seenaa jalaan baatu ati. Seenaa jalaa yoomiyyuu. Mootummaan naannoo Oromiyaasi Abiyyi Ahmad Xaqlaa Ministeeriidha jennu. Shimallis Abdiisaa ati mootummaa naannoo Oromiyaati. Homa feete yoo goote, homa feete illee yoo dalayde seenaan jalaan baatu itti gaafatamummaa jalaallee ba'uu hin dandeessu. Mee ijoollee 500 kana ooftee yoo lola kana injifachuu dadhabdan akkam gootan ta'iib. Araara diddan hin mari'annu jettan dheengadda araara goona jettanii dubbattan uf duuba deebitanii bifa haarawaan lola banna torbeet akkatti xaraynee baafna jettan torbeet akkatti xaraydan kanatti yoo ijoolleen teessan xaragamtee yookaan waraanni keessan dhume achi booda maaltu ta'uuf deema jaran. Lola kaleessa injifachuu dadhabdan irra akkam injifachuu jedhan. Lola kaleessa amma san caala wanni marti bade. Lolli ka lolamaa jiru Affaar keessaa lolamaa jira. Magaalota naannoo Amaaraa keessaa lolamaa jira. Kaleessa Tigraay keessaa lolaa turtan. Maqalee dhayxanii Maqalee lolaa turtan. Maqalee keessaa iyyuu baaftanii Barahaa keessaa lolaa turtan. Hin injifanne. Har'a akkamitti injifachuudhaaf bifa haarawaan lolatti deebinaa jettan. Addunyaan ammoo xaldhiftee teettee isin laalti. Tigraay waliin addunyaan hin dhaabatu isinif fakkaate. Uummata Tigraay baraaruudhaaf addunyaan homaan gootu isinif fakkaataa jira. Kana uf gaafadha. Ilmaan hiyyeessaa ijoollee miskiina maatii jalaa guurtanii lolatti ooftan kana seenaan isin gaafata. Seenaan isin gaafata. Akka kiyyatti lolli kun lola dhuma qabu miti. Lola dhuma qabu miti. Abadan waan dhumuu miti kun. Babal'atee har'a Sumaaleef Affaar waan wal godhaa jiru beelala. Jibuutii keessatti rakkoo hagam ga'uutti dalagamaa jira. Ijoolleen Oromoo Jibuutii jiran hagam rakkachuu jiran. Sila warri kijibaa namaan jettan kun fayyaa qabdanii rabbi jedha. Hin agartaniillee hin dhageettaniillee. Coca-Cola gurra isin naqanii jiran. Warrummaan kijibaa namaan jettan kun uummata booji'amu kan akka waraana mootummaatiif jechuu eddamoo lola kana hin injifataa itti deebi'ee jechuudhaaf kijibaa jettan. Rabbii keessanii jedha mataa banadha. Mataa banadha akka nuun kijibaa jettan haa ta'u waanuma lafarra dalagamaa jiru maali jedhaaf gaafadha. Tigraay jibbuu waan biraati. Lolatti ijoollee keessan deemuu waan biraati jiran. Ijoolleen miskiinni Itoophiyaa adaanaan jirtu bar. Oppodiyoo adaanuuf dhumaa rammanni jiran. Oppodiyoo baraaruuf dhumaa jiran malee Itoophiyaa baraaruufi miti.
kanan dogoggorina Itoophiyaa haga silaa osoo Itoophiyaa lolli Itoophiyaa fi biyya biraa kataate silaa Itoophiyaa fi Suudaanii wal lola isaa kanatti Itoophiyaa fi Suudaanii wal lola sila maaliifi Suudaaniin dachii Itoophiyaa kiiloomeetira 80 keessa seentee fudhattee jirti mee lolli kun agarraati Suudaanii rabbanamee jira mee kana beeytanii osoo amma lolli kun Suudaanii waliin ta'e sirri dhugaadha jechuu dandeessan dhugamatti biyya biraatiin lolaa jirra biyya birii rukutaa jirra jedhan Tigreen Itoophiyaa biyyan taane namni amma ammoo lolaa jiru Oppodiyoon aangoo ofiitiif lolaa jirti ummanni miskiinni ijoolleen hiyyeessaa maa dhumtiree jidduu kanatti maa dhumti ijoolleen hiyyeessaa kan of hin gaafataniisi mee amma kijiba kiyya dhiisaasi waanuma lafarra jiru yaadaatti ijoolleen tokko warri waamaraan agarre namni du'ee amma tokko faa jaarsi tokko eessa abboo mee abiyyiin ahmadeenuma ajjeese nama tokkocha ka du'e naafi mijaan nama akkanaa kana jira nama tokkocha nama du'e naafi mijira sun eessa jira sila biyya kam jira laata yoo fi biyya alaa jiraate homa biyya biraatitti waa takka hin ta'in itti fakkaata nama akkanaa kanniintu jira ka dunuunfateetuma deemu nam tokkon duune siin jira osoo manni guyyaarraa kumaatamaan bakka argeega fuudhanii guyyaa argitan mushurraa ajjeesaan jiranii abbaa guyyaa sargii godhate manaayoonni ol ba'u intalarraa ajjeesaan jiranii kana caala maal barbaaddan kanaaf ummanni kenna itti yaada ijoollee miskiina dhumaa jirtu Shimallis Abdiisaa itti gaafatama jalaan baatu siin jaallal itti gaafatama jalaan baatu mootummaan naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaati Abiyyiin xaqlaa ministeriidha gaafa barbaade itti gaafatamummaa sirratti gadi fe'ee ijoollee Oromiyaa keessa guuree isa lola oofe jedhee sirratti deebisa waa mara kanaafuu ati ilmaan hiyyeessaa maatii jalaa guurtee lolatti oofaa jirtu osoo leenjiin kenniniif guyyaa 5 leenjiftee bakka leenjiin keessan baqiidha jettanii ijoollee lola oofuudhaaf qophoofnee jirra xaraynee magaalaa hunda keessaa baafna jettaniitiin boota diroonii itti raadaarii isaa sirreeffachuudhaaf olii gad deemuun mee kana walumaan laalla nuti kaleessallee isiniin lole nuu miti ummata Tigraay rabbi tumseefi jennaan dhugaa waan qabaniif haqa waan qabaniif taaggalanii isiniin deebi'anii ofirraa isin ittisuu danda'an rabbiin kaleessa tumsee far'allee isuma jira osoo cabee ummanni Tigraay kaleessa caba gaafa Shaabiyaa fi waraanni Itoophiyaa bakka maraatti jigee balleessisan amma booda ammoo waan ta'ullee natti hin fakkaatu yoo mata illee mee waan rabbiin dalagu qofa eegaan biltsiginnaa waa gootii waan takka fiddi jedhee yaaduwan ta rabbii qofa wanni ta'u wama fedhee yoo ta'u kanaafi ani kana yaaddeessaa jiru ijoollee miskiina ilmaan hiyyeessaa gara lolaatti deemaa jirantu yaaddoon ta'e tokko kana kabira wanti an dhaamuu barbaadu ummata Oromoo bal'aadhaaf waraanni adda bilisummaa Oromoo jabaatee jira woboon qabsoo cimaa geggeessaa jira ijoolleen biyya jirtan karabbee gammaatitti isin baraare gara waraana adda bilisummaa Oromootitti dabalamaa leenjii keessan fudhadha tartiibaan suuta leenjii keessan fudhadha guyyaa leenjitanii turtanii haala hundaan leenjii geettan qabsootti seentan kanaafi ibidda kana keessa rabbi isin hin buusinii isin hin jaan abbaan rabbi carraa isin hambise ibidda kana keessa hin bu'inaatiniin gara qabsoo waraana adda bilisummaa Oromootitti hatattamaan siqa hatattamaan baraaramuudhaaf jecha kana godha yookaan mootummaan maal godhuu barbaada nama 500 amma olii qabe kana lolchiisee yoo injifate yoo waraanni kunis harkaa booji'amee kun dhume ta'u taate ammallee kabiraa qopheessuudhaaf qophaa'e Itoophiyaan nama 100 fi miliyoona 120 qabdi jedhe kana tara sallafsiisa malee aangoo gad hin dhiisuu jedhe Abiyyi yaanni isaa akkasi tara 500 hin qopheessee itti sallafsiisa malee maris hin godhu aangoo irraa hin buuje haga inni 500 qopheesse kana yookaan fixee yookaan kun booji'amee isinitti as deebuun eegina ijoollee yoo amma lalaalladha carraan keessan kanuma dirqama inni kanaan alatti namni amma maali beeytanii rakkoo dheessa jiru beeytu warri amma Abiyyi waliin jiru marti isaa yakkamaadha warri amma isa waliin waa dalagaa jiru marti yakkamaa ta'e Abiyyiin nama mara fuudhee maanootu isisee bar kanallee maanootu isise sanillee maanootu isise sanillee amma wanni jarri godhaa jiraniif jiraachuudhaaf dirqama lola kana lollee injifachuu qabna yookaan carraan nu qabnu baduudha gara baannullee hin qabnu waraqaan ittiin biyya alaa deeman hin jiru viizaan gurtee jirti Ameerikaan qondaalonni mootummaa kamuu biyya takka dheessuu hin danda'an viizaan ugguramaadha kanaafuu maali falli isaan harkaa qaban adadaan nama 500 hin qopheessinee lolatti oofne akkanumatti jiraannaadha sababiin isaa paarlaamaallee yakka keessa jira yakkamaadha manni maree bakka bu'ootaa yakkamaadha guutumatti warri aangoo qabu gugurdaan kun yakkamaadha Oromoof Amaara jedhanii walii galan jarri kun
Kaleessa namni dhiibbaa Tigree irratti godhaa ture akkuma har'a Oromoof Amaaraa kana Oromoof Amaara. Har'a jarri kun lamaan walii galan. Warri aangoo qabu jechuudha. Kanaaf namni maali jaran uummata finnee ijoollee hiyyeessaa lafarraa finnee qotee bulaa lafarraa finnee gaafii jaraa dhiyeessu jiru. Hundi isaanii jiraachuudhaaf godhaa jiran. Biyya birii baqachuu hin danda'an yoo akka tasaa aangoo irraa socho'an jiraachuu waan hin dandeenyeef wallaahi isinitti ma'an. Amma dubbii akka duraanii seena. Oromoof Amaara jedhanii warri aangoo qabu paarlaamaa keessa jiru federaalaa kun walii galtee godhan. Ka Oromootiif ka Amaara amma maal ta'an beektanii? Harkaa fi goontii ta'an. Haandushee hin beektini. Sa'aatii fi harka. Saahiba ta'an. Harka godhatan kan hin beektanii. Akkasii har'a Oromoof Amaarri. Jarri kun lamaan adadaan nama 500 qopheessu itti achi ergu 500 qopheessu lola oofuu dhalatti abboo uummata findiskiina findhee. Qotee bulaa findhee. Ujoollee dardarran lafarraa dhabamsiifne jara nagatteenee haa mari'annu jedhanii ummata akka namni yaada kana dhiyeessu hin jiru. Kaleessa gaafa wayyaan irratti dhiibbaa godhan Oromoo fi Amaaratu dhiibbaa godhe. Uummanni keenya maaliif dhumaa? Akkas jedhee gaafata hojjataan Amaaraallee ka aangoo qabu ka paarlaamaa keessa jiru. Ka Oromoollee uummata miskiina maaliif fixxanii jedhee gaafii kana dhiyeessa. Har'a namni gaafii kana dhiyeessu hin jiru. Maaltu walii gale? Oppodiyoo fi paartii Amaara keessaa fi ka Amaaraatii fi ka Oromoo kana walii gale. Jarri kun amma harki isaanii dhiiga. Jiraachuuf jecha ilmaan hiyyeessaa machal. Carraan takkattiin uummanni Itoophiyaa qabdan isinitti maa warra Itoophiyaa ofiin jettanii. Carraan takkattiin isin qabdan yoo tokkummaadhaan kaatanii ilmaan teenna nurraa dhumattee. Ujoolleen teenna akka jirtuun lolas saabattee jirti. Fala biraan qabnu warri aangorra jiru dubbataa hin jiru. Qondaalli mootummaa dubbataa hin jiru. Manni maree bakka bu'ootaa dubbataa hin jiru. Paarlaamaan biyyattii dubbataa hin jiru. Uummanni keenya ijoolleen teenna nu harkaa saabattee dhumatte. Gadi baanee uummanni u'uu haa jennu jedhee yoo uummanni ka'e qofa bakka amma wanni furmaata fiduu danda'u. Bakka uummanni cal'isetti maatii mara keessaa ijoolleen guurabuuf deeman. Amma nama 500 ka walitti qabame. Sunniin amma kun lola torbee kana keessa Abiyyi lola haarawa banuudhaaf deema. Lola haarawa torbee kana keessa labsamu keessatti ijoolleen dheengadda walitti qabamte sun akkasumas deemti. Injifattee galtii fi achitti haftii san rabbii guddaa beeka. Tanallee dogoggorina dhaqanii injifatanii galanii fi achitti hafanii ani hin beeku. Kanaafi achi boodas warra hafetu deema malee lola dhaabuuf hin deeman. Sababiin isaan lola hin dhaabneef biyya keessaa dhiibbaan hin jiru jara mootummaa irratti. Kanallee amanaa fudhaa warri biyya alaa teettaniillee dogoggora haasaa jirtan. Dhiibbaa keessaan qabu Abiyyi Ahmad. Abiyyi Ahmad qofaa miti beeka amma yakkaman. Warri gubbaa kaasee ka isaa jalaatitti isa waliin aangoo qoodatee biyya san hoogganaa jiru marti isaa yakkamaadha. Manni maree bakka bu'oota paarlaamaan biyyattii yakkamee jira. Sababiin ummata achi ergan kana ijoollee Tigreen bar wanni nama boojide kana agarsiiftuu maaliif beeytanii? Ummanni kanarraa baratee ijoollee teenna maaliif akkana nu jala ooftanii jedhee yoo dhiibbaa godheef argisiisaa jiran malee achitti ukkaamsanii yookaan rashananii yookaan ajjeesanii bira kutuu hin dadhabne. Garuu mee ummatuma nu qabneetiin itti argisiifnu kana laalanii ummannummaan Itoophiyaa kunuyyuu mootummaa kanarratti dhiibbaa godhaa ka jedhu argisiisu jiran yara. Malee akka waraanni kun ummata isaanii irraa miidheef akka waraanni kun dubartii isaanii irraa gudeedeef sila ummatatti fiidiyaan mul'isuu miti achumaan ajjeesanii itti darbu. Akkuma jarri godhaa turan san jechuun goone miidiyaa irratti fidanii wanni argisiisaa jiraniif ummata hafe baraaruudhaaf godhan jarri. Mootummaan Itoophiyaa soba jea kunis. Ujoollee ani Hararge irraa dhufe, ani magaalaa kanaa dhufe, ani gandasanii dhufe jettee dubbattu no hin boojine. Wayyaaneen kijibaan dhalatte, kijibaan guddatte, kijibaan deemti, kijiba nyaatti, kijiba dhuydi. Kijibumaan jiraatti hin beeloytuu jedhan. Baraka jedhani. Sababiin kun marti ta'eef maali beeytanii? Dubbiin takkattiin irra Abiyyi irratti dhiibbaan takkan jiru keessa dhugaa isinitti ma'an. Biyya keessa dhiibbaa takkattii namni Abiyyi irra godhu hin jiru. Sababiin isaa ummanni biyya keessa jiru Oromoo Amaara warri jedhu kun walii galee warri aangoo qabu. Tigree keessaayyuu baasanii galchan isiin hin jirtu. Saboonni biraa hamoommoota akkuma isin hin jenne gaafa guyyaan fuudhu gurbaan fuudhu sargii dhufuudha jarri kuwwan saba biraa xixiqqaa akka Sidaamaa, Walaayitaa, Silxee, Maalii, Maariyyoo jettanii 86 jarri jedhamtuuwwan hamoommoota jarri. Ati yoo mushurraa abbaa sargii taate jarri sargii kee dhufuudha malee si falmuu hin danda'a. Amma wanti qabatamatti Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru kana. Sabni dhiibbaa godhuu danda'u sabni lamaan kuni Oromoof Amaara. Itti dabalatee Tigree. Tigree paarlaamaa keessaa xuruuranii baasan hin jirtu takkatti. Qabeenya isiin Finfinnee keessa jirtu hundarraa cufaa jiran. Ka isa dhumaa irratti hafe ammoo Oromoof Amaara walii hafe. Oromoof Amaarri yoo walii gale. Hin lollaa isa dhumaa.
yoo amma lola kanaan injifatamne dhumanna ka jedhu walii galan kanaafu jarana aangoo qadi haadhiifnu yookaan ammoo tasgabboofnee uummata keenya miskiinan fidnu ka jedhu hin jiru gaafii akkasii walii dhiyeessuu hin danda'an waan akkasii dubbatii walii jaadhiituba hoodhu sitti nama 500 hoodhu sitti achii 1,000 hoodhu sitti kootu milishaa walgahii hoodhu sitti walgahii akkuma dhaqeen achumaan qaban birrii kana sii kafa lamaa lola deemta allaqe wanti takbaariidhaan qabatamatti lafarra jiru ka dalagamaa jiru kana fudhadhaa dhiibbaan takka keessa Abiyyi Ahmad irratti hin jiru dhiibbaan Abiyyi Ahmad irratti jiru gara warra aangoo qabu paarlaamaa yookaan mana maree bakka bu'oota uummataa biyyattii osoo hin taane ka isarratti dhiibbaa geessaa jiru tokko waraana adda bilisummaa Oromooti tokko kana dhiibbaa isarra godhaa ka jiru lammaffaan ammoo waraanuma inni lolaan jiruun kanatu dhiibbaa itti godhaa jira malee warri isa waliin aangoo qabu gubbaa kaasee federaala irra ka jiru warri Abiyyiidhaan abboo akkamii akkana uummata fixxaa tasgabbaayii bakka mana maree bakka bu'ootaa haa ta'uu paarlaamaa biyyattii haa ta'u abbootii alangaa biyya sanii haa ta'u iddee uummanni dhumee bar ijoollee miskiina lafarraa finnee bar lakki uummata kana haa yaannu jedhee namni waan akkasii dubbatu hin jiru uummata sumallee yaadina waan akkasii wanni dhiibbaa godhuu danda'u tokko woboodha yoo jabaatee uummanni jabeesse lammanni ammoo uummatuma Tigraay kana saniin alatti uummanni waan qabu okotaa fixatee ilma isaa qullaan bifatee akka qabu itti erga malee dhiibbaa godhaan jiru Abiyyi irratti dhiibbaa godhuu yoo barbaade uummanni Itoophiyaa Abiyyi qofaa miti isin fixaa jiru ummata paarlaamaa mana maree bakka bu'ootaatti du'a isin wassane yaa qeerroo biyya yaa dargaggeessa Itoophiyaa mana maree bakka bu'ootaa komadhaa Abiyyiin komatina Abiyyiin akkuma jedhe an nama tokko jedhe yoo an balleessee manni maree bakka bu'ootaa hin taane aangoo gadhiisinaan jedhe gadhiisa jedhee ture inni sun hin jirtu amma isaanumatu achi kaa'ee isaanumatu akka ummanni keenya saabatu fedhe kana sirreeffachuun dirqama dhaamsi an ummata keenyaa durummaan dhaamu kana tokko ta'ee yoo ummanni biyyaa ka'een alatti ilmaan keessan baraaruu hin dandeessan lolan deemanii achitti hafan Abiyyiin gaafa kam harkaa kennaa gaafa waraana 500 kanallee ergee kunis booji'amee baacaan dabalee loluudhaaf dhufee booji'amee tamasgeen xurunee loluudhaaf dhufee booji'amee baala kazaraa jedhan sun loluudhaaf dhufee booji'amee ajajoonni olaanaan irra jarri maqaadhaan kun takka takkaan booji'amanii saabatanitti nam tokko harka kennuudhaaf hin ta'u osoo Tigreemmaanuu injifattee jechuudha sababiin isaa dhiibbaan keessaa ittiin jiru Abiyyiin ammoo akka mangistuutti ol ka'ee iman baqanne kanallee osoo dhiibbaan fedhetti godhame akka mangistuu Hayilemaaraam ol ka'ee dheessaa wanni jedhu sun tasumallee hin jiru irraanfadhaa sanis hin jiru sunillee tokko kana kabiraa wanti isinitti himnu maali waa hayyoota Oromoo irratti yaada kiyya ka isa dhumaati kun hayyoonni Oromoo Dr. Gahee August kanaan dura dhiibbaa wayii waa'ee OMN keessa jiru dubbatee ture Dr. Gahee August jechuudha dhiibbaa OMN keessa jiru akkaataa qabsoo achi keessaa sababa OMN irraa gadi dhiisee deemnee fi OMN irratti hirmaachuu dhabneef dhiifne sababa lafa kaa'ee jira sababni sun ammoo nutis qabatamatti waan san arginee jira kanaan duras dubbanne amma haa ta'u ammoo bishaan haguma dhaqqaban ol qaban jedhan bishaan yoo jige haguma dhaqqaban ol qaban nuti ka barbaannu nama qabsoo Oromoo oofuudha nama akka kaleessa Jawaar Oromoo sochoosetti Oromoo sochoosuudha OMN qeequun qabnu beekaa wanni qeeqamu qabu OMN miti ndogoggorina OMN miidiyaa kana keessa qaamni alagaa dhufee miila yoo keessa naqate qaama alagaa dhufee miidiyaa kana keessa miila kaayisan baasuun nurra jira malee OMN miidiyaa ebaluu ta'e jechuun nurra hin jiru nam tokkochi foon tokkochatu xannacha mara ajeessaa jedhan Oromoon nam tokko dhufee OMN keessa seenee yoo PPdha ka dalagu taate nam tokko ani qeerroo bakka bu'a jedhee waan ufii fedhe yoo OMN keessa taa'ee dalagu taate nama san ashkaraakkarree qonnee keessaa baafnee darbuun nurra jira malee OMN miidiyaa ebaluuti OMN miidiyaa akkasiiti jennee OMN qeequun dogoggora sababiin isaa OMN miidiyaadha miidiyaa ammoo ummatatuyyuu nama achi keessa taa'ee Oromoo keessa taa'ee ummata alaa alagaadhaaf dalagu san keessaa baasuu qaba kana sirreeffachuun nurra jira alagaa OMN keessa jiru qonnee baasuudha qabna jarri wal beeku wal baasu baasanii ummata Oromootitti himuu qaban nama miidiyaa san keessa taa'ee biltsiginnaadhaa dalagu jechuudha kana qabatamatti lafarra jira namni akkamitti pilaanii osoo achi qeerroon ittiin kennin ufii isaatii baasee barreessa akkamitti pilaanii tokko osoo qeerroo waliin hin mari'atiin ufii isaatii baasee barreessa marii tokko hayyoota waliin osoo hin godhin akkamii ufii isaatii kaasee labsii labsa
kuni farra qabsoo Oromooti. Kanaafu nuti miidiyaan qeenu har'a saanaan OMN ijaa fi gurra ummata Oromooti. Garuu warra bilchiginnaan achi keessa gadhaabde baastan keessaa baasu yookaan ufii keessanii wasaaxiluu qabdanii jechuudha. Osoo ummatatti as baaftanii waan tokkoon godhin warra achi keessa taa'ee mootummaa bilchiginnaati dalagaa jiru baasaa OMN keessa. Yoo ka kanan goone taate isintu rakkoo qaba. Warrumarra ministeera kana baases dhugaa jirtus baasuuf deemaa jechuudha. Uummanni Oromoo har'a dhugaa barbaada. Nuti miidiyaan qeenu. Miidiyaa miti ka rakkoo qabu nama. Nama rakkoo isa qabu san qonnee achi keessaa fuudhuudha malee OMN rakkoo qaba. OMN akkamiin rakkoo qaba? Miidiyaadha. Warri OMN irra jirtan rakkoo qabdanii. Hoggantoonni OMN keessa jirtan keessaa nama rakkoo qabu jira. Nama rakkoo qabu san baasaa miidiyaa san keessaa jechuu qabdan malee OMN rakkoo qaba. OMN akkamiin rakkoo qaba? Miidiyaadha bar. Ana irra sitti taasisaa jira. Ka rakkoo qabu ana malee miidiyaa kiyyaa miti. Akkamitti yaaduu dadhabdan isin? Har'a fakkeenyaaf Dr. Gahee August dhugaa jirtu dubbate. Haqa qabsoo Oromoo namni barbaadu wassabuun hin barbaachisu. Abbaan fedhe yoo mootummaa waliin jiraate nuti eenyumaayyuu yoo ta'e nama Jawaar caala jaalannu hin qabnu. Warra OMN irra taa'ee Jawaariin akka hidhaan baane barbaadu jira bar. OMN keessa abbaa qeerroo ta'ee bakka Jawaar bu'ee fudhachuudhaaf nama dhugaa Jawaar akka mul'anne ka OMN keessa jiru jira. Ka sa'atii kanatti OMN keessa taa'ee akka Jawaar hidhaan baane barbaadu jira. Warra akkasiisantu Oromoo laamshessaa jira. San ammoo hayyoonni Oromoo akkuma jammartan Gahee August baga dubbatte. Oromoon hundi si deeggara. Haqa jirtu baasi. Qabsoon Oromoo akkasitti deemti. Jawaar kaleessa nam takkan sodaanne. Dhugaa jirtu macalaysee ati rakkoo qabda ebalu jeeni itti mummuculuysee hinjifatee keessaa bahe. Atis OMN keessa ka jiru ka achi keessa taa'ee Abiyyiidhaaf sagalee ta'u ka Jawaar Mohaammed akka hidhaan baane achitti ittisaa jiru OMN keessa jira. Kana qabatamatti kaleessa illee isiniin jennee jira. Irra deebinee jenna irras. Namni akka Jawaar hidhaan baane barbaadu OMN ma keessa jira. Waa baay'ee isinitti himaa turre amma ammoo qabatama ta'ee gabbaa'uuf deema. Tokko kana sirraa'uudha qaba. Warra OMN keessa taa'ee mootummaa dalagu uf keessaa baasa. Baasaa uf keessaa baasaa hin beektan isinuu. Kana ka ciqicciqii takkan qabne nu kana isiniin jenna. Nuti hayyoota teenna kaleessa illee kabajaa qabna har'as kabajaa qabnaaf. Warra OMN keessa taa'ee amma dalagaa ammoo dalagaa keessan hin beekna bar waan isin godhaa turtan. Osoo isin teettan qeerroo kumaatamaan diigamtee saabatte isinii namni Jawaar akka hidhaan baane hin goone warra OMN. Ijoolleedhaa kana godhaa. Ijoollee tana sirreessaa hayyoota Oromoo ari'an waan takka hin goone. Ijoollee 500 osoo jarri ta'an Abiyyiin hamakkararraa qabate. Argite? Dalagaa warri OMN keessa taa'ee dalage. Kun dogoggora guddaadha. Nama OMN keessa taa'ee akka Jawaar hidhaan baane barbaadu jira. Ufii isaatii hogganaa mudiira OMN ta'ee itti fufuu barbaadaa jechuudha. Hin dandeessu wanni akkasiin jiru obboleessoo. Hin yaadiin tasumallee OMN ka gadi dhaabe ummata miidiyaa ummataati har'as ummatatu isaa tumsa ati ammoo qabsoo ummataatiin dhugaa ummataatiin miidiyaa san keessaa si baafna abbaa feete ta'e. Si baafna ummata Oromoo kumaatama ka Awurooppaa jiru ka Ameerikaa jiru ka Awustiraaliyaa jiru bakka kamuu ka jiru dhugaa qofa nutti haa himu ummanni abbaa feedhe yoo ta'e namni Jawaar nuu caalu hin jiru. Isin achirra teettanii mas'uula ta'uudhaaf abbaa qeerroo ta'a. Ani mas'uula OMN ta'a hogganaa miidiyaa ta'a jettee achi keessa teettee Jawaariin hidhatte hambisuudhaaf shira osoo ati xaxxu ijoollee kumaatamaan Abiyyiin harkatti dachaafate har'a booda carraa siin kenninu jechuudha. Ummanni Oromoo marti hayyoonni Oromoo marti ifa baastanii nama kana dalagaa jiru ummata keenyatti himtanii qulqullaafamee achi keessaa bahuudha qaba. Hin qallanu nuti. Jawaarii fi ijaan qaldii hin beeynu jechuudha. Jawaar Mohaammadii fi ijarratti qaldiin hin jiru jechuudha. Bakka dhugaan jirtu kana. Dr. Gahee August san caalaa miti itti cabsi. Maqaa isaa nuuf himi. Nama achi keessa taa'ee mas'uula abbaa qeerroo hin jechuu barbaadu lafa nuu kaya. Saaxilaa badhetti nuu baasa. Ebaluu kana rakkoo qaba. Ebaluu kanatu waan badeedha. Ebaluu kanatu waan ufii fedhe barreessee qeerroon kana jedhe. Maa barreessitati waan qeerroon hin jedhin? Mee ilaala akka itti isaan qabsoo Oromoo laamshessaa turan. Waan qeerroon waan takka jedhee fuula takka hin barreessin. Ufii isaatii barreessee baxxansa. Bilchiginnaa lasa yaa subhaanallah. Na ajaa'ibaa bar. Ummata achi keessa taa'ee mootummaa hojjetu yookaan Jawaariif jaanii ummata boochisan. Hacaaluu jaanii ummata boochisan. Achi keessa ta'anii osoo biyyarraa ijoollee takka waliin hin haasa'in ergaa qeerroorraa nu ga'ee qeerroon labsii 10ffaa labse 11ffaa labse 9ffaa labse 20ffaa labse 30ffaa labse 50ffaa labse homa takka lafarra hin jiran. Wallaahi waan isin durra dalaydan
baga qabamtan garuu iman zallayni amma gizee wal argufanii miidiyaa san keessa akka kaleessaatitti miidiyaan keenya deebi'u amma tokko kana waan qabdan galmaan ga'uu qabdan hayyoonni Oromoo jechuudha tokko kana miidiyaa OMN hin qe'inunu warra achi keessa jiru ka mootummaa hojjetu keessa baasa abbaa fedhe haa ta'u baasaa keessa bakka wal beeytan isin qabatamatti baase achi keessa nama OMN keessa ta'ee akka Jawaar Muhammad ta'a abbaa qeerroo bakka bu'aa hoogganaa qeerroo ta'a no abadan hin taatu hoogganaa qeerroo akkamitti taata diratii kamiin taata akkamitti taata waan ofii keetii barreessiteen hoogganaa qeerroo taata osoo ijoollee takkaan biyyaan mari'atin osoo nam tokko biyya keessa teetteen dubbisin kopha makee waraqaa barreessitee maxxansitee hoogganaa qeerroo ta'uu barbaadda mee qeerroo eessa jiram taaftellee taatu ijoolleen akka osoo mootummaatti hin dabalamin furmaata barbaaduu qaba hayyoonni Oromoo tokko kana waa'ee OMN irratti kana isiniin jechuu barbaadan inni biraa hayyoota Oromoo Ameerikaa keessatti wanni amma godhamaa jiru waan nama boonsu gidduu kana sababa kowaasii tapha Ameerikaa irra geggeeffame sanii wal qabatee yaadannoo artistii keenya jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee wanti isin gootan waan dansa waan baay'ee namatti toludha mariin isin gootan kadheengatta Oromoo 11 irra godhaa jirtan ka Ameerikaa keessatti wal geettanii mari'attan aboo nu gammachiise furmaata hatattamaa kaa'uudha qabdan Oromoon har'a sa'atii kanatti walitti defee mataa keessa walitti qabattanii qojettanii mari'attanii gizeen ummatatti gadi waa baatan amma akkuma biyya keessa waraanni adda bilisummaa Oromoo hoogganaa isaa kaayatee qabsoo finiinsaa jirutti warri biyya alaa jirtanis daddafaatii akkuma isiniin jedhan san hooggana tokko lafa kaayaa itti aanaa qeerroo hoogganaa Oromoo jettanii keettanii namni suni bakka mara deemuu qaba Awurooppaa kanarra zooruu qaba Awustiraaliyaa irra zooruu qaba Ameerikaa hunda keessa zooruu qaba konsartiin bakka mara qophaa'uudha qaba Oromoodhaaf konsartii kana keessatti ammoo Oromoon kumaatamaan bahee irratti hirmaata galiitu gala galiin galu kuni waraana adda bilisummaa Oromoo akkasuma miidiyaa Oromootiif Oromoo jabeessuu irratti waa qabaachuun dirqama kenna kanarratti jabaadhaa dalagaa hayyoonni Oromoo waan isin jammartan waan nama boonsuu hujittii ka walitti siqaa mari'adha hoggana qabaattan malee qabsoon Oromoon socho'u jaran namni mana tokko keessa galu mas'uula qaba nama 10 yoo ta'e nama jara kana hogganu jiraachuu qaba qulqullinna nazaafaa mana qulqulleessuu keessatti hoggana qabaachuu qaba namni qulqullinnuma manaa kana nam tokko yoo hoggana qabaatiin namni seeraan qulqullinna manaa laaluun jiru ila kanaaf jarana Oromoo miiliyoona 60 diaspora keenya miiliyoona meeqaala jiru kana hogganuudhaaf hayyuu Oromoo jechuun qofti gahaa miti Jawaar Muhammad hin bayaaf hin ba'uu isaan beeytan isinuu nama jabaa taatanii ummata kana hoggantanii isaayyuu achi baasuudhaaf hoggana qabaachuudha qabna haganaayyuu turuun keessan dogoggora guddaadha qabsoo kennan laamshessaa ani wanni isinii kaa'eef qulqullinna mataa dubbii mana tokko keessa namni 10 yoo gale mana qulqulleessuu keessatti guyyaa taraa bahee pilaaniin nazaafaa qulqullinnaa yoo ka jiraatu taate qulqullinna nazaafaa kana nam tokko yoo dhufee mas'uula gootanii nazaafaa kana laalin yoo annazafe tokko nazaafaa dhiisee rafuu danda'a laalime qulqullinnuma manaatu mas'uula si barbaachisa ammoo Oromoo miiliyoona 60 Awurooppaa Ameerikaa jiru hogganuudhaaf achi iskeel hayyu Tsaggaayeen hayyu ebalu achi hayyu sun achi hayyu maal hayyu jechuun no tokko si barbaachisa mas'uula itti aanaa barreessaa hojii raawwachiisaa quc tokko lafa kaayadha ani isinitti meera dheengadda kana nuun hin gayina jarana mootummaa nama 2-3tu ijaara Oromoo sinii galee mootummaa namni dhaabu nama 2-3 mootummaa dhaabne nama kanarratti walii galle nu faana dhaabbadha gaafa san ummanni sin faana dhaabbata kana godha lakki bakka mara ummata walii qabnee nama nuu filaa mootummaa nuu filaa no suni gaafa filannoon gahe garuu nama amma Oromoo hogganu isintu filata hoggantoonni hayyoonni akka wal beeytanii akka walitti amantanii kana wal qabdanii kan qaqqabdanii ebaluun nu wayyinna ebaluun goona itti walii gala yaada kenna sababii nama sangootaniif waa maraa madaala dandeettii barumsa isaa waa hundaayyuu madaalaa kaayaatiniin nutti gadi bayaa hatattamatti ummata kana adaanaa isiniin jaan ijoollee kenna biyya keessa jirtu warra hafee dhaqqabaa jedhan ani wanni isinii dhaamu kanuma mootummaan nama 500 walitti qabe ka hafee dirqamaan guuraa jira yoo isin har'a nama taatanii daftaniitiin ummata keenya bakka buutanii walitti qabdanii ummata Oromoo irraa waa walitti guurtanii ummata ala jiru kana mataa walitti qabdanii mallaqa buuftanii ijoollee jirtu tanatti furmaatan barbaanne ijoolleen hafteellee deemtee bilaashatti dhumuudhaaf deemti jaran osoo deemteetu injifattee bu'aa qaba bar namni jarana torbee takka leenji'ee lola injifachuu hin danda'u kuni kasaaraadha ilmaan hiyyeessaatti taphachuu jiranii
isin ummanni Oromoo mas'uula Oromoo taatanii biyya alaa jirtan adara ummata keenya adaanaa dargaggeessa keenya biyya keessa jiru rubbuu isaa dhaqqaba. Namni sababa rakkinaa irraa kaka'e mootummaa galaa jira. Jireenyi biyya san keessa qaala'e. Meeshaa bitachuu dadhabe ummanni daabboo magaalaa yoo dhaqu suuqii basalii timaatimii bitachuu dadhabe ummanni shunkurtii diimaa bitachuu dadhabe. Kanarraa kaka'e ijoolleen teenya birrii 5,000 sii kafalla 10,000 sii kafalla maatii keetii mallaqa ganaattu gala yennaan oluma kaatee waraana dabalamaa jirti. Kanaaf ijoollee kana nutis waan dandeenyeen ummanni keenya qarqaarsaan bira dhaabatee mallaqaanis waan fedheenis yoo ta'e ijoollee tanaa tumsanii ijoolleen tun birrii malee sochootu ammoo birrii kana ummata kanarraa godhuudhaaf yoo koree qabaattanii hogganaa tokko qabaattanii isa jalatti hiriiree nama mallaqa qabaa wayii seeraan qabaattanii akka seera kaleessa Jawaar gadi dhaabee ummata keenya sochoosisanii sochooftaniin alatti atis achii mudiira ta'uu yoo barbaadde mudiirummaa masanuu seeraan siyaa kennu wal gayaa jarana fudhadha. Ati ufii keetii aangoo barbaadda akkamitti osoo nama siixee mari'anne aangoo sii kennarre walissi qaasinummaanuu warrummaan aangoo barbaaddanu. Ijibbaata bar jarana har'a fakkeenyaaf hogganaa ol aanaa jedhanii nama tokko yoo muudan namichi kun Oromoo sochoosee qabsoo Oromoo finiinsee sadarkaa itti Jawaar faayida irraa baasu yoo ga'e rakkoo maalii qaba? Jawaaris gaafa gadi ba'ee baga gootanii manuunjaa bar baga filattan qabsoon Oromootu karaa qabachuudhaaf nama tokko dirqama uummata hogganuu qabama jedha. Gaafa san inni sitti gammada. Abbaan kuni gaafa san atis kaleessallee faajee qabdaan kaleessallee aangoo teetii oliin barbaadu hoodhu ati hayyuu kiyyaa har'allee si jala deema. Dhumate waliin ta'anii biyya ceesisu waliin ta'anii waan jirutti fufan. Kanaafi Jawaaridhaa jira isin aangoo barbaaddu noo dogoggora kuni dogoggora jarana. Wallaahi billaahi isinitti himaan wanni mas'uula hin qabne galman geettu wanti hoogganaa hin qabne galman geettu. Dhugaa isinitti himaa hayyuu feetan qabaadhu Oromoo. Beekaa feetan qabaadha namni isin hogganu yoo hin jiraanne namni mataa walitti isin qabu yoo hin jiraanne hin danda'amu nama wallaala ana yoo na filattan itti amantanii jechuudha anaa kanatu isin sochoosuu danda'a sababiin isaa hundi narratti amantu yaanni wal fakkaataan natti dhufa ergaan biyya keessaa natti dhufa ergaan biyya alaa natti dhufa dubbiin Oromoo bakka takka addachaati har'a ummanni keenya nama yaada isaa itti ergatuu dhabe bar nama yaada isaa itti ergatee dubbiin Oromoo kana fakkaatti jedhee yaaduma isaatu biraan gaatu dhabe ummanni Oromoo sababiin kun maal irraa ta'e hogganaa dhabuu keessan isinii galaami kanaafi naman tuffatina anaa kana yoo isin jaalattanii na filattan isin hogganuu hin danda'a maaliif isintu na filatee fedha waan qabdaniif ummanni na jala deema ani waan isin jettan godhuudha ummata keenya walitti qabee walgayii bakka kamittuu koonsartii Ingilizitti qeerroo Ingiliz waliin Jarmanitti qeerroo Jarman Hoolaanditti qeerroo Hoolaand yoo akkasitti iddoo hunda deemtee ummata kana waliif fiddee kakaasuudha akka kaleessaa sanitti malee dib jettanii yoo isin ciiftan ijoolleen taaftellee hafaan jirtu ilmaan dhageessaa baraara diinagdee malee socho'uu hin dandeessan mallaqa malee socho'uu hin dandeessan kanaafuuyyuu diinagdee isin barbaachisa diinagdee argachuudhaaf ammoo yoo nama dura taa'aa tokko kaa'attanidha obboleeyyan kiyya Jawaar gadi bayaa gaafa inni du'e nama biraa muuduu barbaaddani har'a nama filtanii isaayyuu taaggalee nama hidhaa baasu filuu qabdan ani na dhiba waa'een Oromoo kun wallaahi billaa baay'ee na dhiba rabbiin akkan isin godhii jiran hundi keessan tokko tayaa hayyoonni Oromoo nama tokko nuu kaaya itti aanaa kaaya mallaqa qabaa kaaya hojii raawwachiiftuu kaaya nama 5 6 takkaa fila qabsoo ummata kanaa geggeessa.